Mashallah soofaa hedduu bareedu akkasuma gatiin isaa qinnaashii ka ta'ee fi Arabiyaan majlisii kwaalitii ta'e qabadhee isinii dhufee jira jechuudha. Akkuma isin argartan kana mashallah baay'ee babbareeda. Arabiyaan majlisiin kun mitiriin takkattiin birri 9,000 akkuma isin argartan kana mashallah mitira 6 barbaaddanii 8 barbaaddanii 12 barbaaddanii teebiliin jidduu kun wajjin isinii baha yookaan akka giiftiitti wajjin isinii kennama. Teebilii kana osoo kophatti bitanii birri 7,000 garuu asitti na biratti kophatti hin bitanii Arabiyaan majlisii kana wajjin isinii baha. Arabiyaan majlisiin kun abbaa soddomaati. Akkuma isin argartan kana namoonni barbaadan itti dhihaadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Washamaa qafuun jaalatamtootaa fi kabajamtoota Zulaamaa Show jirra jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee isin bira haa jiraatu isiniin jecha ashamaa qafuun warroonni kiristaanaallee amantiif kutaan osoo addan qoodiin hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kee isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Warroonni hangammaan jajjabeessitanii abdiin kutuutiin naan jechaa turtan hundi keessan isin jaalladha isin kabaja umriin haa dheeradhaa isiniin jecha asumaan viidiyoo kana subscribe like share gochuun hin irraanfatinaa isiniin jedha. Akkuma isin argitan kana soofaan kuni soofaa hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Argitanii waan ija keessan hin argartanii soofaa baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Mitiriin takkattiin maannoo abbaa torbaa teessisa jechuudha. Nama torba teessisa jechuudha. Akkuma isin argartan kana koornariillee qaba. Inni kun nama torba teessisa. Namoonni barbaadan hojjechiifadhaa bitadhaallee isiniin jedha. Baay'ee bareeda jechuudha. Ajajaan hojjanna malee ka gurguramu hin jiru. Namoonni barbaadanii kan nama torba teessisu gatiin isaallee birrii 40,000 sadi qofa jechuudha. Namni barbaadan daddafaatii bitadhaa isiniin jedha. Gatiin isaa baay'ee qinnaashidha mashallah 40,000 sadi qofa jechuudha. Namni barbaadan keessan na dubbisaa isiniin jedha. Teebiliin kun kophatti jechuudha. Teebilii kana namni barbaadan birrii kophaa isaatitti jechuudha. Birrii 11,000 jechuudha. Teebiliin jidduu isaa kuni soofaan garuuyyuu baay'ee qinnaashidha. Gatiin isaa nama torba teessisaa gatiin isaa baay'ee qinnaashidha. Namoonni barbaadan itti dhihaadhaa ajajadhaa isiniin jedha. Baay'ee bareedaadha. Boondiidhaan illee yoo barbaadanii isuma kanaan ta'e akkuma inni jiru kanatti jechuudha. Wanni tokko osoo irraa hin jijjiiramin garaan isaa keessi boondiidii yoo ta'e birrii 60,000 jechuudha. Keessaan na dubbisuu dandeettanii inni kunuyyuu akkanattuyyuu baay'ee bareeda argitanii hedduu bareeda maashaalladha. Namni hunduun beektanii boota biraa irratti osoo ta'e inni kan akkuma 80 yoo himanii garuu nu biratti hin qannasa jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Meeshaan keenya immoo meeshaa cabsaa hin qabne meeshaa kwaalitii akka ta'e namni kamiyyuu namoonni bitatee itti fayyadamaa jiru ragaa hin baatanii guutuutti isinirraa amana jechuudha. Meeshaalee akkana jiru kan nama barbaadan keessa na dubbisaa isiniin jedha. Taansi Arabiyaa majlisii abbaa mitirii 12 jechuudha. Saalooniin isii baay'ee bal'aadha maashaalladha. Rabbi nagaan nuti si galchu jecha saaloonii baay'ee bal'aa waan qabduuf jecha abbaa 12 ajajjatte jechuudha. Liyyu saaloonii fi saaloonii kaan qabdi jechuudha. Saaloonii Arabiyaa majlisiitii fi liyyu saaloonii qabdi jechuudha. Saaloonii lachittuyyuu tokko soofaa tokko Arabiyaa majlisii galfatteerti. Maashaallah sinjee jira obboleetti tiyyaa qaalii akkasuma mooyyuu meeshaalee mana keessaallee booda irratti waan ajajattuuf jecha akkasuma minxaafii sanillee meeshaalee kaawwan keessa oolfattee jirti. Meeshaalee isillee paartii taanu irratti isinii foraabaa inshaallah. Akkuma isin argartan kana soofaa kana jechuudha. Miti Arabiyaa majlisii kana mitirii 12 jechuudha. Mitirii 12 mitiriin takkattiin birrii 9,000 isiniin jira. Abbaa soddomaati. Arabiyaa majlisii oriijinaalii miti isin himee jira kanaan durallee mitiriin isaa mitirii tokko tokkoon baha. Sababa mitirii tokko tokkoon bahuuf jecha makaddaan isaa yookaan beektiraasiin isaa irratti baay'ata maashaallah. Mitirii takka murama. Sababa sana jecha irratti baay'ata jechuudha makaddaan isaatii fi beektiraasiin isaallee baay'ee irra baay'ata. Namoonni barbaadanii ajajadhaa isiniin jedha. Maashaalladha. Gatiin isaallee gatii baay'ee bareeda gatii jiddu galeessa waan ta'eef mitiriin takkattiin birrii 9,000 isiniin jira. Namni barbaadan tartiibaan ajajachuu dandeettanii warroonni meeshaa nu biraa qabdanillee meeshaan keessan haala gaariidhaan isiniif hojjetamaa jira. Warroonni viidiyoon gad isiniin dhiifaminillee yeroo rooba ture sababa saniif jechuudha. Ganna waan ta'eef yeroon kun baay'ee namaa hin mijatu. Akkuma isin argitan kana obboleettii tiyya haala kanaan si dhumatee jira. Meeshaan kan kee akka jaalattu abdii guddaa sirraa qaba jechuudha. Namoonni jechuu barbaadanillee ajajadhaa. Mitirii 6 barbaadanii 7 barbaadanii 8 barbaadanii 12 barbaadanii teebiliin kun wajjin isinii kennama jedhee isinitti miiraa irra deddeebi'ee isinitti hima jechuudha. Ammallee namni eessa jiraata jettaniif meeshaan kan hojjennu onlaayiniidha. Onlaayinii waan hojjennuuf boota hundumaayyuu boota isin barbaadan hundumaayyuu hin geessine jechuudha. Onlaayinii waan ta'eef homata akka rakkoo hin qabu nurraa jechuudha.
boota hundaayyuu waan geessinuuf jecha isin kan isinirraa eegamu keessaan nu dubbisuu qofa jechuudha. Keessaan nu dubbisaa nu ammooyyuu boota hundaayyuu waan geessinuuf jecha isiniif geessina jechuudha. Nu ka jiraannu garuu Shashamannedha. Naannoo isin barbaadan naannoo Oromiyaa guutuu isaa isiniif geessina waan ta'eef koottaatii keessaan nu dubbisaa isiniin jenna. Lakkoofsi bilbilaa keenna duwwaa 972 duwwaa 25 irratti heloo jettan gamanumaan nu argachuu dandeettanii. Arabiyaa majlisin obboleettii keenna akkana fakkaata. Namni mitirii jaha barbaadanillee mitirii jahaan kanarraa isin akkanaa kanaan isinii dalagama jechuudha. Karariin isin barbaadaniin isiniif dalagama. Garuu yeroo baay'ee namni kararii diimaa kana filata. Diimaa ma argitanii garuu carqiin isaa diimaa haa ta'u malee carqiin isaatii fi karariin isaallee garagara. Carqiin isaa hababaa isaattu garagara. Hababaan kun baay'ee bareeda jechuudha. Hababaa diimaa kanaan namni hedduu hin ajajata. Isa kana diimamaan dalagaa jirra jechuudha. Garuu haa ta'u malee diimaan haa dalagnu malee hababaan isaa hunduu garagara. Hababaa barbaadaniin ajajachuu dandeettanii akkuma arabamti kaawwanii kararii isinitti toleen kararii feetaniin ajajadhaa isiniin jedha. Mitiriin isaa tokko ta'uun isaa akkuma isin agartan kana beektiraasii yookiin makaddaallee nama baay'isaa akkasuma immoo arabamtillee hedduu bareechisa jechuudha. Kaa'umsa irratti illee nama qallalata argitanii mana keessan mattaruu baattanii illee kun isiniif gala. Maaliif jenna mitira tokko hundi isaa mitira tokko murame koornarii bichaatutu mitira lama isiin ammoo koornarii yookaan koornarii jechuudha. Mitira isa tokkicha bichaa barbaadde tokkicha bichaa goote koornarii yookaan isiin zaawiyaa tokko qofa naa haa ta'u jettee as biratti jechuudha. Akkuma isin argartan kana maashaallah haala kanaan dalagneef jira. Isin ka barbaadaniin dalagadhaa isiniin jedha. Haga feetanii yoo isin dalagdan isiniif baasna jechuudha. Ka isii kun zaawiyaan lama obboleettiin teennallee zaawiyaa tokko waa ta'u jettee jirti. Namni barbaadanii akka barbaadanii fi akka fedhe keessaniitti isinii baasna jechuudha. Keessan nu dubbisaa lakkoofsa bilbilaa keenna irra deebiin isinii kennina. duwwaa 972 duwwaa 25 irra heloo jettan gamanumaan nu argachuu dandeettanii nagaatti horaa bulaa geebana.